Egaa jireenya Itoophiyaan si yaadachiisuu barbaada. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa dhaqxanii turtanii amma gara Itoophiyaa galuuf waggaa 10 ol biyya Arabaa turtanii amma gara biyyaa deebi'uu barbaadanii isin jechuudha. Jireenya Itoophiyaa baay'inaan dagachittanii jirtu waan ta'eef yaadachuu barachuu qabdu jechuudha. Egaa shaba harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafarra isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan kun illee mooyyuu yoo kana mee maalidhanni kuni maal hojjechaa jiru Itoophiyaan keessi maalidha jettanii gaafan biyya galee jireenya Itoophiyaa haala kanaan jiraadhaa jiru kanaan jiraadhaa warroonni jettan jechuudha. Koottaa isinittiin himaa jiru kanaan jiraan warroonni jettanii yaaddanis koottaa isiniin barsiisanii waliin teessan isiniin jechuu jaaladha. Baay'een keessan gara biyyaa gizee deebitan yookaan biyya Arabaa gizee hojjettan jechuudha. Gaafa gara Itoophiyaa deebi'ee jireenyuma akkasiin jiraadha, jireenyuma akka biyya Arabaa sanaan jiraadha warroonni jettanii yaaddan jechuudha. Didi dhuguma jettaayi bareedduu koo dhuguma jettaayi dhaggeeffadhu kootu sitti hima. Haadholiin keenya akkaataa ittiin guddisan magaalaa abbaa feetee jiraadhu, Shaggar keessa jiraadhu, Finfinnee jiraadhu, Hawaasaa jiraadhu, magaalaa Itoophiyaa keessa jedhame hunda jiraadhu jechuudha. Jireenyi ammas keessatti argaa jirtan kuni injiru jettee hin murteessin. Manni kun mana baaburaa jedhama yookaan mana hoofcoo isa midhaan itti daakassan akka biyya Arabaa san ka biyyoota Arabaatti fedhan ruuzii affeellatanii fedhan immoo daakuu shigii san manatti sitti fidasu wanti akkas jedhu sun hin jiru jechuudha. Daakuu bitee nyaadha gaafa jette waan qabdu hundumaa yookaan amata 10 biyya Arabaatti kan hojjette kana guyyaa tokko yookaan baatii tokko qofatti fixee taa'uu dandeessa jechuudha. Inna amma mana baaburaatitti kan nagarrame anaa mana baaburaa amma kuni halkan kecha sa'aatii 6 jechuudha. Guyyaa sadaffaatti warfaan kan nagaa jiru torbee keessatti jechuudha. Yemmigarmaachuu sa'aatii kana sa'aatii amma ayyaanni Ramadaan illee dhufee jira, ayyaanni Faasigaas gaa jira jechuudha. Ibsaan illee Itoophiyaa keessatti baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Ayyaana kana balleechuu Itoophiyaa keessa gaafa galte bishaan illee baddeessi rakkisti, bishaan gibbii qabaattu akka Arabaa sanitti osoo hin badii waraabbatta osoo hin taane hin badaa gaafa bade hin dhufu waa baay'eedha jechuudha. Jireenya kana mooyyuu biyya Arabaatitti ijoolleen hedduun ni irraanfattu. Garuu gaafa galtan jireenya kana hin jiraadhu jechuu osoo hin taane loormaanii of gootanii gara biyya keessanii deebi'uun dirqama keessanii jechuudha. Innaa isa kana kan waliin techan iddoo kana jirti jechuudha. Halkan kecha sa'aatii 6 guyyaa torban tokkotti kan nagaa jiru baaburiin warfaan jechuudha. Dubartoonni amma haadholiin keenyaas ta'aa jiran kun warroonni har'as ta'anii too makaraa isaanii argaa jiran kunniin jechuudha. Halkan kecha sa'aatii 6tti midhaan kana daasisaa jiru haga bariitutti daakama jechuudha. Ibsaan gaafa badde mooyyuu achuma taa'aa gaafa ibsaan dhufte immoo nagayatti laata jechaa eeggachaa jechuudha. Garuu immoo Itoophiyaa keessatti wanni jijjiiramee ani arge yoo jiraate jechuudha. Duraan baaburii yoo deemnu ofii keenya haranna daakuu keenya jechuudha. Garuu amma baabura yeroo dhaqxu gubbaarran naqatta malee kan jalaan haranii warroota achi keessatti qaxaramanii jirantu si hara malee ati daakuu kee harka keetiin hin harattu jechuudha. Isaan daakuu haran kanniiniif immoo daakuu keetirraallee ni qiccaa fi deebi'anii immoo mindaallee ni argatu. Kun jijjiirama tokko jedheetan kanan yaadu jechuudha. Inni itti aanu immoo gaafa biyya kee galtee jireenya keessa seentee bultii keessa seentee tidaarii ijaarrattee jechuudha. Ishiin biyya Arabaa teessee tokko janajjantee footoo kee fiilteriidhaan bareessitee kaaniin bareessiteetti ergitu jechuudha. Na dhaggeeffadhu sittani haadhoo koo jechuudha. Itoophiyaa gaafa galtee jireenya keessa seentee shunkurtiin dhumatee, zayitiin dhumatee, daakuun dhumatee, soogiddi dhumatee, sukkaarri dhumatee, bunni dhumatee jettee kan yaadu eegaluu eenyudha si mataa keeti jechuudha. Kanaaf gaafa gara biyyaa galtu yaadni kun hundumtuu biyya Arabaa gizee jirtu kanaa sukkaarri dhumatee, saamunaan dhumatee, wanni dhumate jettee wanni mataan keessa dhukkubu hin jiru. Yoo dhumate madaamidhaan kun dhumate tettimta madaamin immoo maal gootee aganumatti fixxe jettee si loltee raawwattee booda ofiisiitii bittee sitti fiddu jechuudha. Garuu gaafa biyya kee galtu mooyyuu ofii keetii gahee kee taphatta jechuudha. Jireenya kee taphatta waan ta'eef. Inna amma taarikiin bakka jiru immoo sinitti hima jechuudha. Gudiinani jedhe midhaan madaabaraa 3 fuudhee deemu jechuudha. Mana baaburaatitti duraan gizee baabura daasisuu deemnu birri madaabaraa 3 yookaan kumtaala tokkoo fi madaabaraa tokko fuutee mana baaburii yeroo dhaqxutti jechuudha. Birri 100 yookaan immoo 200 ol qabattee deemtu sanuun fuutu jechuudha. Birri 50 60 daasistee galta jechuudha. Mitireema birri 10 faadhaan daasisu durroorri keenya midhaan. Amma ka taarikiin ani gudiin arge jechuudha. Mana baaburii midhaan sa fuudhee deeme 1,200 daasisee gale naante
nan gurguradhe ta'ee nan daasise ta'ee ana nagarramee na ajaa'ibee jechuudha. Mana baaburiitti midhaan kiiloo takkittiin birrii 5 daakkama jechuudha. Akka duraanii kiiloo takka sumuunii yookaan birriidhaan daakkamu sun hin jiru jechuudha. Qalbiin akkasii hafeera. Midhaan madaabaraa tokko yoo baattee fudhattee mana baaburiitti 500 kee baattee dhaquudha jechuudha jala. Isaa 500 meeshaa zaambeelli tokko namaa bitee birrii irraa namaa hafee galu sun hafee jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Egaa kana fakkaata jechuudha hordoftoota keenya. Isa kanaan immoo daakkattee jira warfaan nama hin ga'u waa baay'eetu nama rakkisaa wanta baay'ee agana hin jedhamne jechuudha wanta baay'ee. Egaa akkasitti kana fakkaata jechuudha. Kana waleen teechan haala kanaan asumarraan illee warroonni ayyaana soomarrallee gaartan bagatti singa hin jira ijoollee hedduun amma ramadaan illee fixachaa jirtu gammachuu guddaatu isinitti dhagamaa jira kaasoomiin biyya hiikkatu jechuudha. Biyya gaafa galtan immoo jireenya akkana akka jiraatan hin dagatina. Kunoo obbolee as keessa kan jiru obboleewwan keessanii haadholii keessanii dhiironni illee jiru jechuudha. Namoota hedduutu iddoo kana jira sa'aatii kana. Sa'aatiin kun guyyaa isinitti fakkaachuu danda'a garuu halkan keessa sa'aatii jaarraa waan sin garramu jechuudha. Warra jiru kuni warra sitti daaku kuni halkaniif guyyaa amma sa'aatii hirribaa hin qabanii ibsaan hin baddiin deebitii isuma keessa isuma taa'u namni illee amma daakkannin laalaata jedhanii sagal ija keessa laalu jechuudha. Haala kanaan jireenyi Itoophiyaa immoo baay'ee jijjiirameera. Bakka kaleessatti nan deebi'a jechuuf immoo dubbii sobaati waan ta'eef of amansiisaati gara biyya keessanii deebi'aa isin jechuun asumarraan affeerlaa kooti. Jireenyi Itoophiyaa nama jabaatee cimeef yoo ta'e alatti namni laaftuu ta'e Itoophiyaa keessatti jireenya jiraachuu yookaan jireenya itti fufee jiraachuu hin danda'u isiniin jechuun affeerra kooti hordoftoota kiyya. Egaa kana fakkaata jiruun Itoophiyaas kana fakkaata. Itoophiyaan akkuma dur biiraa baatasan jirti. Wanni si yaaddachuu tokkollee hin jiru isiniin jedha ka. Egaa akkasitti kana fakkaata haala kanaan daasifannee galleerraa isiniin jechuun jaaladhaa hordoftoota keenya waan nu wajjin turtaniif immoo ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Mana keenya immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessadha. Waleetuuf jechuun laayik godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee